السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردوفتوتا في كبجمتوتا daawwattoota kiyya akkam ashamaa jirtanii bagaa jiraatanii sinintaa hunda keessaniyyuu ana jiraattu sininsadha. Seenaa ajaa'ibaa tokko isinitti himuuf isiniif qooduuf irraa akka barattan yookaan immoo akka nama barsiistan akka namaaf himtanii akka irraa namni baratuu fi isinitti himuu barbaadeetiin as dhufe sininsadha. Innis maal ni yoo kajettan taate namoota jireenya isaa keessatti waan dabarsee maal akka ta'e nuuf ibsee jira jechuudha. Maal jetti namtittiin takka haati tiyyaa jaar abbaa kiyya waliin hedduu takka wal jaalatti jetti. Hedduu wal jaalattanii jaalala keessaan kan ka'e abbaan kiyya haga dalagaa ba'ee manatti ol galuu fi hedduu tokko gammachuu tokkoon manatti deebi'a. Manatti yoo deebi'u haati tiyya gammachuu addaatiin isa eeydi jetti. Haa ta'u malee akkasumatti osoo jireenyi isaanii kun bareedee fi deemaa jiru jireenyi ilmi namaa waan barbaadan hunda guutee namaaf hin kennu, namarraa hir'isuun isaa hin oolu jechuudha. Haa ta'u malee abbaan isii kuni hedduu ijoollee dhiiraa barbaada. Ijoollee dhiiraa akkaan barbaada jechuudha. Haati isii dammoo shamarran akka argattu, shamarran kana akka deettu jechuudha. Na shamarran 4 qabnaa jette mana keenya keessaa shamarran 4 qabnaa jette. 4 kana argachuu isaa kanatti abbaan hedduu in aaraa, hedduu tokko aaraa. Maaliif shamara qofa bichaa deetta, maaliif dhiira hin deenne jedhee gizee hundaa gaafiif deebii isitti dhiyeessaa jechuudha. Kuni waan rabbiin gara manaa kenne waan ta'eef waan an ofii kiyyaa garaa kiyya keessatti dhiira godhee dhalu tokko waan hin taaneef kana qadara rabbii waan ta'eef rabbi waan nuu kenne alhamdulillah jennee fudhachuu qabnaa jettee jaartiin isaa kun isa tasgabbeessuuf deemti jechuudha. Haa ta'u malee obboleettiin jaarsaa jechuudha. Akkamitti isiin shamara sii dhaluu daddee, akkamitti isiin maaliif ilma dhiiraa ka maqaa keetiin yaamamu ka bar maqaa kee kaasanii akka maqaan kee ka'u, akka irsii kee qabu, akka maallaqa kee duniyaa kee waa hunda kee qabee deemu ilma dhiiraa qabaachuu qabda. Akkamitti ati ilma dhiiraa osoo hin qabaatiin duuta saniifuu isii dhiistee fuudhuu qabdaa jetteen obboleettiin isaa jechuudha. Obboleettiin isaa akkas jennaaniin immoo innillee meeqooy takkitti tanaa yookaan deetti ani abdii guddaan irraa qabaa, ani sirraa ilma dhiiraa argachuu barbaada malee nama biraatirraa argachuu hin fedhu, ani ka barbaadu isirraa argachuu barbaada jedhee bakka akka malee ilma dhiiraa kana argachuuf isii jaalaturraa, isii akkaan isii kabajurraa jechuudha. Ulfoofte haati isaallee amma jaartiin isaa tunillee ulfooftee dahuuf shanaffaa jechuudha. Gaafa shanaffaallee ulfooftee jettu gaafa ji'a 5-6 deemteetiin jettu daa'ima kanaatu laaluu qabnaa, dhiira moo shamara ta'uu isaa laaluu qabnaa jedhee jaartii isaa kana rakkisee jechuudha. Haadha tiyya rakkisee jette. Haadha tiyya baay'ee rakkisee jennaaniin haadha tiyyaa khalaas anatu mana akimii fideetiin ilaalchisaa jettee intalli isiituun fuutee mana akimiitiin deemtee haati immoo sodaattee lakki hin deemu hin laalu jettee osoma sodaattu garuu haa ta'u fedhii jaarsaa guutuuf jettee kaatee mana akimii deemtee jechuudha. Mana akimii deemtee jennaaniin akka shamara shanaffaa ulfoofte itti himan. Gaafa kana achumatti yaa rabbiin ajjeesii, yaa rabbi akkana na godhi jettee akkaan boottee akkaan hirqeffattee rabbii isii kadhattee maaluma jedhee itti himaa, maal jedhee isatti himaa, inni amma narratti fuudhaa yookaan immoo maaluma jedheetiniin maaliif rabbiin kun na salphisee jettee bakka akka malee iraartee boottee osoma isiin boottuu jaarsi itti dhufee jechuudha. Jaarsi kun argee jennaaniin akka isiin shamara ulfoofte argee jennaaniin ufuma duuba garagalee biraa ka'ee akkamitti 4 siin gahuu shanaffaa itti dabalattee 4 maaliif siin geenne shanaffaa itti dabalatte jedhee abbaan isii jaarsi isii kun wit jedhee loolee balaa kana gadi buusee hospitaala bahee hin deeme. Gaafa deemu obboleettii isaa bira deeme. Obboleettii isaa bira deemnaaniin obboleettiin isaa dammoo kan dhiira sii deettu sii fida, kan dhiira sii deettu sii fida, isii dhiisiitiin jireenya kee gara biraatitti godhi jettee
amma obboleessa isii kana isii jaartii isaa sirraa gorsuu jalqabde jechuudha. Osoo gorsituu gaafa kaanii hayyee jedhee innillee gara mucattii gara na fuudhuutitti yaada isaa jaartii biraa fuudhutti achi godhee jaartiin isaa awwalaa dammoo hedduu cinqamtee osoo akkas jettu gaafni ture gaafa dhaluuf geette jechuudha. Gaafa ciniinsuun isii qabu jaartii isii bira hin jiru. Hedduu aaree jira inni bira hin jiru kophaa jirti yoo galuu salaamatti hin qara'u nagaan ja'uun ka duraan gizee isii ulfaa 10 isii kabajee 10 ol kaasee 10 gadi buusu jechuudha. Gaafa ilma dhiiraa ulfaa'uu didde kanatti isii dubbisuu dide jechuudha. Haa ta'u malee ciniinsuun irratti dhufee gara hospitaalaa hin fidanii hospitaala gaafa fidan dammoo hedduu nama gaddisiisaa jechuudha. Gaafa hospitaala fidan daa'ima deettee ta'uufiitii lubbuun isii dabarte jechuudha. Jaarsi isii dammoo mucattii taan fuudhuuf waan ta'eef mucattii taan fuudhee gara biyya biraa deemuuf osoo inni jechuun jireenya isaa sargii waan godhachuu nenneef sargii godhatee isii miidhuu waan hin barbaanneef ka'eetiniin xiqqoo magaalaa wayii keessa deemanii haga guyyaa muraasaaf taa'uuf jaartii isaa lammataa isaan qabatee deemee du'a jaartii isaallee osoo hin dhagayin achiitti bilbilanii itti himanii jechuudha. Jaartiin isaa duutee jedhaniin. Jaartiin isaa duutee yoo jedhaniin kana baay'eellee hin gaddine baay'eellee itti hin dhagamne maaliif jennaan fedhii isaa san waan hin guunneef hedduu itti cinqamne jechuudha. Akkasumatti osoo jirtu jaartii isaa tana deemee awwaalee daa'ima tanallee ufee osoo hin dhungatiin osoo maaliin jedhin dhiisee biraa deemee ijoolleen obboleeyyan isii jechuudha. Obboleeyyan isii daa'ima tana guddisanii jechuudha. Namni kun hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Maaliif waan rabbiin namaa kenne tokkorraa ati naa kenni ati fidii jechuu jedheetiin jaartii isaa tan cinqaa akkasiisaniin du'uun isii hedduu nama gaddisiisaa jechuudha. Daa'ima isii tana daa'imni istuun zambii wayituu hin qabdu waan ta'eef akka abbummaa isaatiitti yookaan guddisee yookaan hungatee yookaan ol fuudhee sila waan tokko gochuuf ka qabu waa takka illee hin gooneef jechuudha. Haa ta'u malee gulana irratti yookaan rabbiin haqli isaa deebisuu danda'a jechuudha. Akkasumatti osoo jirru jettiin tuni hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Haala kanaan ilma dhiiraa argate moo hin arganne jettaniitiin yaaddanii bakka kanatti jechuudha. Argate moo namni kun hin arganne? Argatee hoo haala kamiin dabarsaa jira? Wanna joo sagantaa itti aanu irratti isin fidee dhufaa jechuudha. Osoo isin taatanii jaarsi keessan isin jaalatu ilma dhiiraa maa hin deenne jedheetiin isin jibbe maal gootan? Koomentii jalatti naa barreessaa isiniin jedha.